oduu ammi muddamni biyyoota giddugala dhalatee hammaachaa dhufee jira. Yaanni jechuudha xiinxaltoonni lolli addunyaa sadaffaa asitti wayii haalola addunyaa sadaffaa wayii taa'ee jechuudhaan if dura jechuudha tilmaamaa turan suni waan argamaa jiru fakkaata. Iiraan dirooniiwwan haaraa hedduu dho'isaa qabdu arraan tana ifatti as baaftee agarsiiftee jirti. Edana hojiidhaaf gara Israa'el erguun ooltu. San malee miti meeshaa gurguddoo jechuudha duraan addunyaan irraa sodaattu kan takkaa jechuudha gallakkisuudhaaf yaadan qabne akka gallakkisuu deemtu militariin isaanii gara miidiyaa isaaniitiin gara beejii isaaniitiin maxxansaniitii dubbatanii jiran. Kanatti aansuudhaan Iiraan guyyaa irraan tanaa ammaas basaastuu jechuudha ergama Israa'eliin jechuudha Israa'eliif basaasaa turte kan hooggantoota Iiraan hedduu san jechuudha akka Israa'el fixuuf sababa ta'eef jechuudha qabuudhaan erga qabdeen booda misaa'ila guddaa jechuudha gara Israa'el erguu deemtu irratti hiitee galgala edana jechuudha akka waliin achi erguu deemtu agarsiisaa jirti viidiyoodhaan suuraadhaan. Nama biyya ganee jechuudha hooggantoota biyyaa gurguddaa kana jechuudha ergama Israa'el ba'atee akkana godhe gartee miti tikeeta tokko malee akkasumatti jechuudha Israa'eliif jechuudha misaa'ila irratti hidhanii achi deebisuun gaarii goote dhugatti Iiraan tun uummata ajaa'ibaati. Nama biyya isaa ganees akkaataatti jechuudha galchituuf beeyti tikeeta osoo murreefi gartee misaa'ilumaa wajjin gara Israa'el achi ergaa jirti jechuudha galgala kana edana dubbiin jabdu ammas. Kanatti aansuudhaan Israa'eloonni jechuudha yaadarraa galgala kana tikeeta nuumuraa jechuudha karaa biyyarraa dhufne dachaanaa jechuudhaan akka waan hiriira ba'anitti jechuudha waajjira guddaa keessatti argaman. Kanatti aansuudhaan haleellaa jechuudha Iiraan edaa waajjira guddaa jechuudha Teel Aviv irratti raawwatteen booda Israa'elis jechuudha asrii tana za'an booda gara jechuudha magaalaa guddittii Iiraan Teeraanitti jechuudha dhukaasa achi banuudhaan dhaabbata TV mootummaa Iiraan jechuudha rukuttee tamsaasa kallattiidhaan jechuudha dabraa jiru adda kutte. Garuu haa ta'u malee rakkoon isiin jechuudha fidde takka illee hin jirtu tamsaasni gizuma san jechuudha xiqqoo booda deebi'ee dabraa jira. Mootummaan Israa'el jechuudha guyyaa kana sa'aa jaarraa qabee jechuudha hanga galgala kanatti ummanni jechuudha Iiraan hawaasni nagayaa kan jechuudha magaalaa guddittii Teeraan keessatti argaman dafaa jechuudha baa nuti jechuudha qilleensa jechuudha Teeraan guutuu to'annee jirra akka gaariitti rukunnaa jechaa jira. Televiziyoonni jechuudha bakka dhaabbanni inni TV kanarra rukutee waan takka tamsaasa kallattii yeroo adda kutu malee wanni inni argamsiise takka illee hin jirtu. Garuu haa ta'u jechuudha if dura dhaamsa dabarsee jira galgala kana aleelaa nuti raawwannu jabduu jechuudhaan dhaadannoo irratti argama. Dhabdeen biyyoota jiddugalaa lola addunyaa sadaffaa jechuudha godhaa jira lola kana jechuudha lolli warri lixaa guututti Israa'el wajjin dhaabbachaa jira jechuudha warri baatii sammaan tana akkuma jirutti Iiraan wajjin yaadaan dhaabbachaa jira jechuudha garoonni gariin warri islaammallee irratti hirmaachaa jiru ni jira. Gabaabdumatti lolli addunyaa sadaffaa ka'uuf deema ammoo warri Afrikaa kunoo lolli addunyaa sadaffaa yoo ka'e xiximmeen jechuudha asirraachi xiixxulleen jechuudha kanneen akka Jibuutii, Soomaaliyaa, Somaalilaandii fi Itiyoo dabalatee kanneen akka kana hunda kanan qattuun fakkaattu laadara guddaa jechuudha humna waan silaa ximmiitti kiyaatoonallee fixaatti saniin hin qabanii maalirra jiran qophiyyattu gaafidha. Waraana kana dhaabuudhaaf mootummaan Turkii Ordogaanii fi mootummaan Suudii jechuudha araaraaf jidduu ni buunaa jechuudhaan waamichas godhaa jiran. Itti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii nuti jechuudha hariiroo cimtuudha Israa'el wajjin qabnaa jechuudhaan dubbatee itti aansuudhaan ammas dabalee Iiraan waliigaltee keenya irratti deebi'uudha qabdii lolli waraanni kun akka dhaabbatu ta'uudhaaf jee dubbatee jira. Itti aansuudhaan mootummaan Israa'el nuti jechuudha Iiraan wajjin waliigaltee jechuudha araara tokko fedhillee hin qabnu jechuudhaan jechoota jechuudha mootummaan Turkii jidduu seenuu fi kan Tiraambii dubbate kanallee fashaleessaa jira jechuudha. Nuti fedhii takka isaa Iiraan wajjin waliigaltee nagee buusuu hin qabnu jetteeti dubbatee jira jechuudha mootummaan Israa'el. Dumaan gaa namoonni jechuudha gara chaanaala kanaa dhuftan mee mallattoo gurraatti na tuquudhaan nutti dabalamaatii sabskiraayib godhaa maaliif jennaani oduulee kallattii haaree tamsaasuma kallattiin dabru haaree isin biraan gahuu fi guyyaa waan addunyaa irra jirtu dhagahuu qabdan. Itti aansuudhaan ammaas taphni lolaa jechuudha biyyoota lamaan jidduutti galgala afuraffaatiif edenu deemu taa'u ha galgala sadeen dabrerra hamaa ta'u jechuudha. Israa'elis akka maletti jechuudha dhaadachaa jirti uummata magaalaa guddittii Iraan keessa jiruun baadhachaa guyyaa kanaas labsaa ture jechuudha. Qilleensa Iraan to'annee jirra jaa ammoo Iraan jechuun meeshaa gurguddoo as baaftee jechuudha akka edenu guutuu hojiidhaaf bobbaasuu deemtu jechuudha. Dalagaa itti gallakkisuu deemtus himaa jirti. Gabaabdumatti jechuudha ammaas daandiiwwan kun lamaanii daandiin qilleensaa biyyoota kana lamaanii akka malee raafamaa jiraachuu ta'e danuusi raafama akka maleetu jechuudha akka maleeti raafamuu ta'a.
ibiddaan cabbii rooba gannaa fakkaatu jechuudha. Iiraan ammaas gara Israa'el jechuudha achi roobsuu deemti. Namtichi kanatti aansuudhaan gurbaan jechuudha lammii Joordan ta'e tokko jechuudha osoo ibiddi jechuudha kan cabbii rooba gannaa Iiraan irraa gara Israa'el jechuudha bobbaafamaa jiru eda daandiirra dhaabbatee ibidda kana gubbatte jechuudha. Ibiddi kanatti mataasaa gubbaa deemu suuraa ka'e. Suuraan addunyaa kana irratti jechuudha akka gaarii seenaadhaaf jechuudha haadhuu fitaniin ka'es tana jechuudhaan ammaas gara miidiyaa isaatiin maxxansee jira. Dhumatti jechuudha akka waliigalatti amma muddamne jechuudha biyyoota giddugalaa jechuudha itti dhalate kuni lola addunyaa sadaffaa jechuudha argamsiisaa jira. Maaliif fedhiin gama lamaanii jechuudha waliigaltee nagaa dhaabuu tokkollee hin jirtu. Olaleelaanis akkuma tuufte jirti marsaa afuraffaatiif jechuudha galgala afuraffaa kuni galgala duraan irraa hamaadha. Kanaaf namoonni jechuudha lammiileen ta'e warreen biyyoota giddugalaa kana keessa jiraatan rabbi isinaa tiisu, rabbi nagaa isinaa godhu, ibidda kanarraa rabbi nagaa isinaa baasu. Ammoo jechuudha gareen ta'e takkaasii warri afaan ga'ee dubbatu bakka lama beekuun Israa'el deegara kun Iraan deegara. Kanaaf isaanis akka maleetti jidduunatti jechuudha ibidda jechuudha arraba walitti darbachaa jiran. Kamtuutu jechuudha irra roobaan cabbiitti roobsisaa gaa walumaan kan ilaalaa jirru ta'a. Oduun biyyoota addunyaa guutuu jechuudha ijoon tanuma ijji addunyaa guutuu jechuudha ammallee loluma Iraaniif Israa'el irra jirti akka jechuudha ministeeronni jechuudha Ameerikaatii fi kanneen Awuroopaatiif gabaasaa jiranitti jechuudha lola kana kan dhaabuu danda'u Tiraambii qofa jechuudhaan dubbachaa jiran. Irratti aansuudhaan Tiraambii waldhabdee Itiyoo fi Masrii kan laga Abbaay irratti jechuudha yeroo dheeraaf akka diinummaatti wal eegaa jiran jidduutti jechuudha araara hanga tokko buusee jechuudhaan dubbatee jira. Ammaas Tiraambii jechuudha waldhabdee Indiyaatii fi Paakistaanitti jidduuttis araara buuseetiin jira kan Iiraanii fi Israa'el jidduutti araara niin buusaa jechuudhaan dubbatee jira. Itti aansuudhaan bulchiinsi Tiraambii Itiyoo Masrii fi Naayijeeriyaa dabalatee lammiileen biyyoota 36 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuuf yaadaa akka jiru sanadni jechuudha ministeera dhimma alaa Rootarsii fi Washington Postiin jechuudha ni mul'isanii addeessaa akka jechuudha oduun ganama kana achii baatetti. Sudaanii fi Eertiraa Soomaaliyaa dabalatee jechuudha lammiileen biyyoota 12 akka jechuudha Ameerikaa hin seenne torbaanota lamaan dabaree kana keessa jechuudha raggaasisee jechuudha dhorkamaniiti jiran. Kanaas jechuudha akkasumatti biyyoota 36 kana dhorkuudhaaf yaada akka jiru jechuudha gabaasaan bahaa jira jechuudha. Kanaaf maaltu wayyaa lammiileen jechuudha kanneen biyyoota as keessatti yaamaman kun guutuun takkaa du'aa godhachuudha takkaa'oo fala barbaaddachuudha. Ammoo jechuudha hiriira ammaan tana Ameerikaa kutaalee garaagaraa keessatti hawaasa Ameerikaatiin jechuudha bulchiinsa Tiraambii irratti gaggeeffamaa jiru kun jechuudha akka jechuudha sababa kufiinsa jechuudha bulchiinsa Tiraambii ta'uu akka ta'u du'aa godhaadha isiniin jenna. Kun furmaata keessan ta'u mala yookaanis jechuudha Tiraambii torma tana aangoo qaba malee jechuudha waggoota hanga isaaf kan nama kana bulchinaan taraa sadaffaa irra deebi'ee filannoolee jechuudha dorgomuu hin danda'u waan ta'eef akkasitti jechuudha obsumaan eeggadhaadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan daandiin qilleensa jechuudha Itiyoo sababa jechuudha wal waraansa biyyoota giddugalaa Iraanii fi Israa'el gidduu deemaa jirtu jechuudha akka balaalliin gara jechuudha Israa'el magaalaa guddittii Teel Aviivitti akka inni malee dhorkuu beeksisee jira. Guyyoota hanga jechuudha dhorkamus beeksisee jira garuu guyyoota osoo hin taane hanga lolli dhaabbatutti guutumatti hanga lolli biyyoota giddugalaa Iraanii fi Israa'el gidduu deemaa jiru kun deemutti jechuudha dhaabbatu maaliif jennaani nageenya jechuudha lammii isaa eeguuf kanaatu furmaata. Biyyoonni giddugalaa guutuun xayyaarri balali'aan jiru ammaan tana lammiileen Iiraan jechuudha kan warreen ujjaajotaaf jechuudha ajjii dhufan guutuun isaanii gariin kun karaa Arargaanii karaa Dammaam kanaanii asiin jechuudha biyyoota bahaa kanarratti karaa Paakistaaniin akka makiinaan jechuudha biyya isaanii galaniif haala mijjeessaa jiranii jechuudha daandiin qilleensaa guututti jechuudha cufamee. Kanaaf jechuudha daandiin qilleensa Itiyootii jechuudha akka jechuudha balaalliin gara jechuudha Teel Aviiv hin taasifamne dhorkuun waan gaariidha. Nageenya jechuudha lammii isaa eeguuf hanga lolli kun dhaabbatutti dhaabuudha qaba. Maaliif jennaan akka dheengadda jechuudha lola Paakistaanii fi Indiyaa gidduutti taasifamee jechuudha irratti gallakkisee jechuudha osoo deemaa keessa dabre inni bichaan jechuudha kan addunyaan guutuun sodarraa daandii qilleensa isaanii balaalli dhorkanii wanti sun ammoo seenallee hin ta'u lubbuu lammiilee ofii galaafachuudha jaama. Kun cunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheer duwwaa godhaan facaasaa kan isin dhiyeessu oduu ammeeti oduuleen gaa guyyaa yeroo xiqqoo isin dhiyeessaa jira isin biraan keenya oduu dabalaataatiif hanga walitti deemnutti namni haareen gama chaanaala kanaa dhuftan tuqaa sabskiraayib godha mallattoon gurraatti nutti dabalamaa maatii keenya ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.